dubbachuun rakkina ture. Ijoolleen nuyi hiriyoonni nu yuunivarsiitiidhaa qabnus rakkina Oromoo irra jiru waan arganiif warri Finfinnee fa'aa dhaqanii keessa deemanii hidhaa Oromoo irra gahuu, ajjecha Oromoo irra gahuu, saamicha Oromoo irra gahuu kana warri nutti himan jiru. Addi bilisummaa Oromoo immoo roorroo kana falmaa jira. Qaama roorroo kana falmu ta'uutu nurra jiranneet karaa kanaan murteessine jechuudha. Galatoomi taa'ii. Mee egaa gaafa gara bahaa deemtu sanas hin hidhamtee hidhaatti baay'ee deddeebitee seenaa kee gabaabinaan BBC Afaan Oromoo bitootessa 2024 maxxansee nu dubbisiiseera. Yennaan dogoggoruu baadhe marsaa duraa akkuma bara 1996 hidhamtee akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuu kooti. Taanee 2011 yeroo lammaffaadhaaf irra deebitee hidhamtee marsaa sadaffaa erga OPDO seentee 2018 irra deebitee hidhamtee marsaa arfeessoo immoo erga biltsiginnaadhaan wal dhabdee ammas deebitee hidhamtee mana hidhaatti marsaa 4 deddeebitee immoo dogoggoreera jechuun kana caalaa jira. Lakkoofsi dura kaafte suni 96 suni fi 2001 suni akka lakkoofsa Itoophiyaati. Kun akka lakkoofsa Awurooppaati kakaafte 2018 2023. Kanan dura sii kaase kan Yuunivarsiitii Finfinneetitti sababa magaalaa Finfinnee jijjiiramuu irraa ka'ee fincila gooneen ka ji'a tokko hidhamne jira. Isa wabiidhaan baaneet sanbooda kan nama gurmeessinee deemne hidhaan afran isa booda jechuudha. Suni akka shanaffaatti ilaaluu hin danda'ama. Magatiis guddaan qabu. 99 hidhaadha hoggaan bahee 7 hidhameen ture fincilli wayii yuunivarsiitii keessatti ka'e. Tuni waan amma lakkaa'amtuu miti. Afran suni akkasumatti qabame gaaruma. Tole. Baay'ee deddeebite jechuudhaaf mana hidhaatti manni hidhaa keessumatti haala biyya keenyaa keessatti wanta salphaa miti taa'ee waan beekamudha. Baraa baratti immoo tarii garagara ta'uu danda'a. Manni hidhaa biyya sanatti siif maali? Deddeebi'uu keerraan kan ka'e siif manni hidhaa waliif maali? Taa'ee. Namni jaalatee hidhamu hin jiru. Manni hidhaa bakka namni filatus miti. Keessattuu immoo manni hidhaa Itoophiyaa keessa jiru waan keessi isaa mijataatii miti. Mirgaan wal qabatee waanuma fedhii bu'uuratiin wal qabatee akka malee waan ulfaataadha. Nama baay'ee achi keessatti yaala dhabuudhaan maal ta'uudhaan nu biraa hiriyoonni keenya dhaanamuudhaan kan lubbuun darbe jira. Alamaayyoo Garbaa duratti siin jedhe 2098 akka Itoophiyaatitti akka Faranjiititti jijjiiruu hin dandeecha. Sireerra odoo ciisuu rasaa isaanii dhahamee achi immoo mana yaalaa dhaqee aan dhaame miila kana waan ta'ee du'ee hin beeknu achuma du'e. Gaaddisa Arbaasaa kan jedhamu injiinaringii waggaa 5ffaa 5 kiiloo ka ture numa biraa du'e. Ka duddaa cite reeba keessatti baay'ee jira. Kun hunduu achi keessatti hin laalta. Mana hidhaa afran kana keessaa gaafa duraa dhaddacha 5ffaa jedhamutu ture. Dhaddacha 5ffaa kana nama Lu'uul Gabra Maariyaam jedhamu daanyaan gedduu. Keezii warra abaa'oo ta'ee isuman laala hundumaa. Namni kun akkaataan inni dubbii itti ilaalu
hin dhedheeressa. Ragaa malee sitti muru garuu keezii kee hin dheeressa. Yoo warri tikaa waggaa 10 si hidhuu barbaade beellamumaan waggaa 10 turte jechuudha. Ragaa sobaa nama qindeessuun hin turre. Beellamuma si dheeressuu gaafa haga tikisii murteesse fixxee bilisa siin jedhan. Waggaa 10 jaas torbas fixxee bahi siin jedhan. Jechuun bilisaa bahi siin jedhu. Garuu waggaa 10 hidhamuu jechuun amokkiroo waan jedhanii jira san wajjin wanni sun hidhaa waggaa 15. Gaafa jalqabaa santu ture jechuudha. Marsaa lammaffaa gaafan deebi'u ammoo maaltu ture? Argitee waan kanarratti peeperii eebbaa kanarratti hin barreessin. Nama waggaa 10, waggaa 5, waggaa 9 hidhanii bilisa hidhaniin kuni erga jiruun isaa badee booda erga hamileen isaa cabee booda ammoo ati bilisa jechuun maalinni qabeenyaallee hin kaffalamne beenyaatti dhiisiti tiraanispoortii ittiin galullee ani hin kennamne erga maatiin isaa faca'e ka jedhu kuni muuxannoo biyya biraatii wajjin wal qabsiisee waraqaa eebbaa kiyya achirratti hin barreesse. I don't know saniif haa ta'u saniif ta'uu haa dhabu gaafa lammata deebi'u maal godhanii adeemsi ariifataa ture. Adeemsa ariifataa kanarratti immoo maal godhanii nama siin beekne ragaa qopheessanii warri tikaa waan siin himachuu barbaadan san itti himanii mana murtii dhufee sitti raga jechuudha namni siin beekne. So amma sitti muranis hammurteessu daanyaa miti ammas warruma tikaati. Qorannoo irratti namni Mogos Girmaa jedhamu isan na qorate Maakalawitti amantee amanuu baattee waggaa 10 sitti murama naan jedhe. Kissiin natti baname. Qoratusiin jedha. Qorataa poolisiin naan jedha. Sitti faradameera. Sitti faradama bakka waggaa 10tu sitti faradama naan jedhe. Qorannoo irra jirra ganaa mana murtii himanni hin dhiyaanne. Achi ragaan takkaan jiru ragaan amansiisuun turre ragaa nama sobaa tokkollee fidanii isallee deebinee chaaleenji goonee akka amansiisaan tahin wanni hubatamaa ture. Haa ta'u waggaa 10 san natti mure manni murtii. Olanii yaddee natti mirkaneessa. Sabbariin dhaqee natti mirkaneessa. Maal jennaan waan badiin jiruuf odoon ta'in namni kun hagana hidhamuu qabaa jedhee waa warri murteesseef akkasitti. Wanni gaariin garuu maali? Gaafa san yoo ati balleessite jedhanii si shakkan si malee namni fira kee nagayyuu gaafatu hin jiru. Namuun tokko haateetitti namni bu'u hin jiru. Obboleessa keetitti namni bu'u hin jiru. Hiriyaa keetitti namni bu'u hin jiru. Namni akka fedhe dhufee si gaafata. Abbaa balleesse jedhanii yaadan san yookaan abbaa dhimma irraa qaban san qofarratti xiyyeeffannoon ture. Amma gaafa miilana 2023 yookaan immoo 2016 akka Itoophiyaa kana gaafa hidhamu maatii kiyya nama 28 akkaawuntii cufanii ji'a 8 rakkisan. Nama 28. Nama 28. Katakkaa anuu rakkoo akka hin qabne isaanuu beeku. Hannaan wal qabatee wanni irratti wal lollee wachi irratti booda laaluun akkuma jiru ta'ee jechuu kiyya. Qorannoon an qabamee 7 sadiitti dhume. Qorannoo waajjira poolisii. Namni kuni hannaa wajjin wal qabatee rakkoo keessa hin jiru, rakkoon ittiin jiru ka jedhu poolisiin fixa. Garuu immoo ji'a 8 guutuu uggurri mana baankii firoota kiyyaati irraa hin kaane jechuudha. Kana qofa miti. Agartee
mana nama dhuunfaa yoo kireeffatte yoo xiqqaate ji'a sadii si kennan kiraa agaatiin mana biraa barbaaddatutti. Maatii kiyya daa'ima waggaa 3 dabalatee ani hidhamee guyyaa 3ffaatti mana ari'anii bineensa jalatti darban. Wanni kun murtii du'aatiin gargarii miti. Nama jaatti du'a murteessan anaaf du'a murteessan. Waan akkanaa kana bara Haile Sillaasee keessa ta'uu isaa ani hin beeku. Jechuun nama mana hidhaa maal ka jedhu gaafas jalqabe waan ta'eef biyya kanatti san duran turre. So wanni silaa fooyya'uu qabu sadarkaa kanatti deebi'ee hammaate jechuudha. Experience kiyyarraa wanni kalaalu. Ammoo gaafa addawaayii sa'aatii 48 odoon guutiin mana murtii si dhiyeessu. Yeroo sadanuu dhiyaadhee jira. Har'a qabamee boru dhaqeera. Takka lama nan bulchine. Adeemsi mana murtii jallinni achi keessa jiru waan biraa ta'ee jechuudha. Piroosesii siraa heeran taa'e san hin kabaju. Kun ji'a 5 odoo mana murtiitiin wallan agarsiisiin ukkaamsee na kaa'e. Ammoo lafti fagaateetii miti. Manni murtii lidataadha. Ani Meeksikoo jira. Agartee? Firaan akka waliin garre. Hiriyaadhaan akka waliin garre. Abukaatoodhaan akka waliin garre. Ji'a 5 kana guutuu na ugguran. Kanaaf haalli mana hidhaa keessa jiru ka durirra ka ammaa baay'ee hammaataa akka ta'e kaasuu barbaadeeti jechuudha. Gaaffii dhumaa tokko taa'ee waa'ee mana hidhaa biratu hin darbin deddeebi'uu kee kanarraan kan ka'e keessumatti iyyuu haalota atamma kaaftu kanaa wajjiniin qabiinsa mana hidhaa keessa jiru miidhama namaa arguurraan namoota sitti dhiyaatan namoota beektu arguurraan jireenya kee irratti jijjiiramni inni fide jira jettee yaadda akkaataa itti addunyaa kana hubattu waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee siyaasa biyya keenyaa akkaataa itti ilaaltu irratti deddeebiin mana hidhaa kun waan inni jijjiirama ilaalcha kee irratti fide jireenya kee irratti fide jira gaafa laaltu. Wanni bu'uuraa biyya kana keessatti dimokiraasiin dhugaa lafa qabatee mirgi namoomaa kabajamuudha qaba. Wanni sun akka dhufuuf immoo gatiin feetellee taatu kaffalamuudha qaba. Yoo san hin ta'in biyyi tun biyya hin taatu. Ilmi namaa kabaji isaa agartee namoonni jedhan kun foon isaati miti. Tokko kabaja isaati. Lammaffaan yaada isaati. So kabaji namaa sarbamee yaanni namaa ukkaamamee biyya akkanaa kana keessatti ijoollee horachuuf deemnaa ijoolleen keenyas ijoollee godhachuuf deemu. So biyya kana keessatti jijjiiramni bu'uuraa dhufuudha qaba. Ka jedhu ejjennoo akka qabattu si godha waan kana deebitee waggaa argitu. Nama qeessi irraa buqqa'een argitaa. Dirra namaa kan amma dhiyoo kana torchariin erga biltsiginnaa naan godhufee torchariin hin jiru. Kana sagalee ol fuunee dubbachuu dandeenyaa gaafa jedhan dhageenye ture. Garuu miilana gaafan achi seenee an personaalii waan duratti siin jedhe namaan akka waliin garre akka firan dubbifne waan maatii kiyya irratti alatti godhame wanni sunuu mataan isaa torchariidha. Fi ji'a 4 guutuu immoo kophaa kiyya mana keessa mana tokkicha keessa kophaa taa'uun jira. San bira darbee miidhaan qaamaa rukuttaa waan akkasii anarratti hin taane. Garuu nama nafti qunca'e argee jiran. Nama nafti qunca'e argee jira. Nama qeensi buqqa'e argee jira. Nama miilli cabe argee jira.
ammoo nama ajjeefame samaraatti odoo dabadabamu nama miseensa hojjetaa insaa akka ture maqaa faannootiin nama shakkame nama odoo rukutanuu ajjeefame ofiin agarree nan beeka nama akkasii akka jiru. So roorroon maakalaawiin silaa hin cufnaa achi keessatti yakka raawwatame namoomatu sarbame jedhame suni deebi'ee sandaran hammaatee Meeksikootti gasiqe malee gara Oromiyaa faatti achi babal'ate malee wanni duubatti argitee bakka duraa sanirraa wanni fooyya'e akka hin jirre argee jira jechuu kiyya. So kana gaafa argitu biyya kamuu keessa yeroo ta'etti roorroon turee jira. So biyya mirgi namaa itti kabajamu, biyya walqixxummaan itti eegamu, biyya namuu seeraa gadi itti ta'ee fi seera duratti walqixa itti ta'e namuu qabsumaan ijaarate. Kanaafuu waan akkanaa kana hadhaa kana gaafa argitu wanni kun bakka ta'etti dhaabbatee sirni diriiruudha qabaa. Kanaaf immoo gatii kaffaluun gatiin ati kaffalaa turtes gatiin boru kaffaltus akka sirrii ta'e si amansiisa jechuudha. Galatoomi taa'e. Mee gara fuulduraatti tarkaanfannee waa'ee qabsoo qeerroo bara 2014 haga 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti turettan si ceesisa. Ati egaa 2016 keessa kan hidhaadhaa baate akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo hiikamtu qabsoonni qeerroo kuni bal'inaan Oromoo Protestis jedhamee kan beekamu sadarkaa olaanaa irra gaheetu jira yeroo sana yoon dogoggoruu baadhe. Gaafa hidhaadhaa baatee kana argitu miirri kee akkam ture? Maaltu sitti dhaga'ame yaadattaa? Nan yaadadha. San dura gaafa dubbiin kun jalqabu Zuwaayee turre baatuu jedhan kana mana hidhaa federaalaa achi jira. Jedduutti sosochiin siyaasaa qabbanaa'ee ture. Qabbanaa'ee ture deebi'ee gaafa maaster pilaaniin akka Itoophiyaatti 2006 waan akkanaa kana akkam akka ta'u beeku deebi'ee gaafas xinnoo dhoo'e immoo innis maaster pilaanii dhiisne ennaan deebi'ee qabbanaa'ee Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin turre gaafas achi ina haasofna waan qabsoo kana. Qabsoon karaa nagayaa kun jabaachuu qabaa jedhan isaanis Obbo Baqqalaani. Anis qalbiin kiyya garas dhufee jira. Wanni yaa'u duraan sitti wanni tokko tokko jira. Akka yaannetti karaan hin lollenne suni baay'ee nun oofne. So qabsoo karaa nagaa kanarratti sirriitti ijaaramuun barbaachisaadha kan jedhu walaasa'aa turre. Kanuma keessa qabsoon qeerroo kun oduma nuyi baatuu jirru jalqabee waan sodaachisaa waan lafa sossoosu ta'uu argina. Sun gama tokkoon gammachuudha, gama tokkoon hamileedha, gama tokkoon immoo yaaddoo natti uume baay'isoo. Wanni hamilee ta'e maalinni dargaggeessi Oromoo sodaa injifatee tokkummaa isaa jabeeffatee sadarkaa sanitti harka duwwaa qawwee dura dhaabbachuun waan ajaa'iba ture suni hamilee sitti ta'a. Ammoo humni sadarkaa sanitti siyaasa kana gurmaa'ee injifannoodhaan gahu jiramoo hin jiruu an jedhu immoo yaaddoo ture jechuudha. Gaafani hidhaadhaa bahu yaa hiriyoonni baay'ee ture milkeessa sanfaan hidhaattis na hordofaa turanii yuunivarsiitii Finfinneetti wal barreessaniini namoonni akka Kabbadee Deessisaa fa'aa Haayiloo Addunyaa fa'aas namoonni baay'een jira hiriyoonni gaafan bahe baga si galchee gaafa namni dhufu wanni ani haasa'u ture maalinni qabsoon kun akkamiin milkaa'aa ka jedhu yaada kaasat turre
ani haa xiqqatu waa guddatu wanni gurmaa'ina qabu OPDO kana wayyaan irraa fottoksinee qabsoo Oromootitti yoo daballe malee fuuldura deemuu hin dandeenyu jedhu yaadan fide. Yaanni suni yeroo sunitti nama baay'ee jechuun an dinqas jira. Nami gariin abdii kutattee jedhus jira. Akkasii miti. Eega qabsoonni injifatuu qabna. Injifatuun immoo gurmaa'ina barbaachisa. Gurmaa'inni lafa qabate immoo ka milishaa lafaa qabu, ka caasaa bulchiinsaa lafaa qabu, ka inni nuu roorrifamaa jiru itti tolaan jiru nama innis so jara kanaa hamilee itti goonee akkamitti fottoksina ka jedhu yaada kana kaasaa turre. Uduma yaada kana kaasnu ganna keessa hagayyaa natti fakkaate Lammaa fi Warqinaan Muktaarii fi Asteer karaarraa qabanii fuulduratti as bahanii wanni sun dhufe. So qabsoo qeerroo gaafasii suni argitee dur namoota muraasa taaneet sanuu dhokanneet waa jajaaraa turre ganda keessa dhokannee warra keenyattuu nimnu baay'isoo warra keenyattuu nimnu warra keenyas waan akkanaan godhina nuun jedhu san keessa ture. Amma ajandaan sun ajandaa nama hundaa ta'ee ka haadhaa ta'ee ka abbaa ta'ee ka ilmaa ta'ee jaartiin ulee qabattee dargaggeessa wajjin baatee gaafa sirbitu gaafa waan kana viidiyoodhaan argitu gaafa namni qawwee sodaachuu didee adda kennee fuuldura dhaabbatu gaafa kana laaltu wanni sun argitee olee bulee qabsoon dur qabsiifame sun ititee sadarkaa sanitti onnee dhaluusaa argita. Akkuma siin jedhe immoo gama tokkoon yaaddoon gaafasuu turee jira jechuudha. Yaa milkeessaan afaan hin beeku walii wajjin clearly irratti haasofne waan kana. Akkasi. Galatoomi taayee waa'ee OPDOtti nan deebi'a akkatitti OPDOtti seentee sin gaafadha. Erga baateeti gaa yeroo itti qabsoon qeerroo sadarkaa kanarra ga'e hirmaannaa gooteeti. Hirmaannaa godhee jira. Hirmaannaan ani godhe hirmaannaa yaadaati. Yaa bahee wajjin harka maradhee hin dhaabbanne garuu Feesbuukii nan banadhee Feesbuukii tokko yaa kuma 2011 nurraa cufanii sun yaa seenaa mataa isaa qaba. Feesbuukii kanarratti yaada barreessaan ture. Yaadni kun maali? Qabsoon Oromoo alaa keessaa ititu akka qabu. Wanni keessattuu waan amma kun abaluu ergamtuudha, abaluu maalii an jedhu kana haa dhiifnu. Duulli tokko lammaa irratti fa'aa akkuma lammaan gooftaan keenya uummata jedheen wanni jalqabee jira. Wanni kun hin ta'u. Bakki inni dhaabbatee dubbataa jiru kun diina jalaa. Silaa namni yoo gootummaan kennamuu irra jiraate nama kanaafi. Namni gaafa keenyaa gabbahee akkasitti promote godhamuu hin qabu. So as dhaabbatee namni akka lolu onnisiisuun bira dhaabbachuun hin barbaachisa malee waan akkanaa godhuun hin barbaachisu ka jedhu waan akkanaa walii wajjin tiimii taanee 2009 irraa qabnee agaa wanni injifannoon deebi'ee butame kun haga inni dhufutti hojjechaa turre OBN kanallee bilisoomsaa jennee akkaataa keessa deemnee lammaadhaan erga wal arganne booda kun haa ta'u kun hin ta'in jennee akkaataa itti haasa'aa turre ofii keenyas baanee ifatti OPDO'n wayyaanee diduu qaba. Maaliif mileena uummata miseensa mileena 4 baattanii akkamitti nama miseensa 300 qofa qabu wajjin maal taataniiti? Isin leencaa bar akkamitti adurreen isinitti roorrisa innee akkasitti barreessaa akkasitti dubbachaa ture. Naa wanni sun effektiis uumee jira.
So dargaggeessis waan poolisii fi milishaa wal qabatus waan akkanaa kana sadarkaa sanitti namni qeerraa qabee akka tokkoomuu waan humni keenya danda'ee waan qalbiin keenya yaade akka namni hamilee horatu hojjechaa turre jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee gama keessa gaafadha Taayyee namni garagaraa gama adda addaa fida waa'ee milkaa'ina qabsoo sanaa irratti. Sadarkaa inni itti milkaa'ee fi hammam akka inni milkaa'ee jechuudha. Yoo galma qabsoo Oromoo ilaalle wanta kan biraadha. Garuu sirna tokko buqqiseera sochiin sun akka namni hundumtuu beeku namni qabsoon qeerroodhaa sirna hin buqqisne jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Buqqiseera. Akkamittiin danda'ame sun maa inni gammatti qabdu? Isa yeroo siin jedha. Agartee dubbii ijoon irraa baratamuu qabu kana jedhee nama nan. Wanni irraa baratamuu qabu. Sirni gaafas jiru suni ani keessa yaa rakkina inni namarraan gahus haga inni jabaatus security'n isaa hagam akka jabaatu sirni diinagdee isaa hagam akka gahu baay'een quba qabaa. Akka malee jabaa ture. Garuu immoo sirna akkasitti waggaa 27 guutuu lafatti hidda gadi fageeffate san qabsoon qeerroo buqqisee jira. Kana namni hin buqqifnee jedhu hin jiru. Namni bilisoomne ka jedhes kanarraa ka'eeti. Dhuguma wanni sun buqqeera. Akkamitti kun ta'ee gaafa jettu wanni afran tokko laalamuu irra jira. Tokkoffaan maalinni hayyoonni Oromoo ka duraan bitaa mirgaa deemaa turanii bakka tokko dhufanii afaan tokko dubbatan. Hayyoonni Oromoo gaafas. Wanni kuni uummataaf hamileedha baay'ee. Waan kana beekuun gaariidha. Abaa'oo hin jenne, kafaa'oo hin jenne, maal hin jenne namni hayyuu ta'e keessattuu warri ala jiru garaagarummaa itti dhiisanii waan intarestii Oromooti irratti, intarestii uummataati irratti tokkummaadhaan afaan tokkoon harka wal qabatanii waliin dubbatan. Tokko isa. Lammaffaan ammoo yaanni hayyoonni ijaaramanii kaasan kuni chaanaalii ittiin uummata dhaqqabu qabu. OMN miidiyaan jedhamu sun sooshaal miidiyaan Facebook maal dabalatee wajjin jiru akkuma jiru ta'e basically uummata keenya mana manatti rakkina Oromoo irra gahaa jiru. Fedhii Oromoon qabu. Fi qabsoo Oromoon gochaa jiru. Namuu qe'ee taa'ee akka arguu danda'utti chaanaaliin sun argisiisee jira. Sadaffaa dargaggeessi Oromoo yaa keessatti dargaggeessi uummanni Oromoo immoo hanala jiru san keessa jirus hayyoota isaa dhagahee ergama hayyuun kennu ergama qajeelfama achirraa dhufu dhaggeeffatee tokkummaa akka sibiilaa kan waraanni fedhe dhaamsuu hin dandeenye tokkummaa san tolfate. Cinaaksanii aga beegitti moyaalee irraa aga kamiseetti qarqara hundaa Oromoon afaan tokko dubbate. Kiristaana hin jenne, Islaama hin jenne, waaqeffataa hin jenne, gosaan wal hin qoodne. Sana ammoo garuu eessaa dhufe ofii hin dhufne jechuudha. Kallattii hayyoonni kennaniin. Ofii tokko ta'anii fakkeenya ta'anitti uummataaf fakkeenya san uumanii sadaffaa irratti tokkummaa kana jechuudha ijoon dubbii. Afraffaan ammoo maalinni Oromoon dhugaa isaa kana qabatee obboleewwan isaa wajjin hiriira tolfate. Argitee
walitti bu'iinsa dalgaa akka uumamu yeroo adda addaa yaalamaa ture. Sidaamaan akka achumatti wal loltuu, Amaaraan akka wal loltuu, Sumaaleen akka wal lolamuu, wanni goggodhame keessattuu Sumaalee fi Amaaraa wajjin Oromoon keessattuu gara dhumaa sanirra rakkoon akka ka'uu yaalii guddaatu godhame. Waan argamu sani waan mul'atu waan hamaa san. Haa ta'u garuu kallattiin hayyoonni kennanis kallattiin hoggansi asii Opidiyoo Faabiraayis dhufee Bolammaa pirezidaantii Lammaa Faabiraayis dhufee wanni nus wajjin haasa'aa turre kun kanaa fi kun kanaa fi jennee waliin haasofne wanni ijoon yaa boru siftaanis Lammaarraa himuun ani danda'u Lammaan nama dhaggeeffataa waan dhimma Oromooti irratti morma kenne yoo hin kennu wannan nuyi gaafas beeknu jechuudha. So waan itti man amanee yennaan ilma raawwata. So walii wajjin haasofnee waan tolchine baay'ee qabna. So Oromoo wajjin, ollaa wajjin, obboleewwan wajjin qabsoon Oromoo tuumsa horachuun immoo warra silaa jedduudha hacuucu sun bakka itti dhiphise jechuudha. So milkaa'inni suni dhimmoota kana afran qabateet fuulduratti bahee injifannoon sun galma yaadameen dhaqqabnee hedduutti hin butamee sun waan biraati. Garuu waan nan godha jedhe san hoggas godhee jira jechuudha. Humna silaa gatisa qabee jiru san ofirraa buqqisee jira. Nufna isa waa'ee butamuu qabsoo Oromootti gaaffii xumuraa tokkon si gaafadha utuu waan kana keessaa hin bahin. Egaa yeroo sana ati hirmaannaan kee guddaan akkuma atu jettee sooshaal miidiyaadhaan haa ta'u malee biyya keessa turte. Biyya keessa duwwaa jiraachuu miti OPDOdhaanii hoggansa olaanaadhaan quba ol qabda. Keessaaf alaan waan jiru hin beektaa jechuu kooti. Hirmaannaa OPDOtiif qabsoo sana keessatti maal kennitaa taa'ee? Dhugaa dubbachuudhaaf amma nami gariin waan suni ka xinneessu jiru. An akka kiyyatti utubaa milkaa'inaa amma afran duraan keenya san keessatti bakka guddaa qaba jedhee yaada. Maaliif bakka guddaa qaba? Keessattuu argitee duubarraa'uu hanqinuma fedhe haa qabaatu OPDO'n gaafa ammaa namni afaan Oromootiin barachaa dhufe dhaloota qubee wanni jedhamu kuni namni biraa achi hin jiru kafaa'oon barsiisan jiru abaahoon barsiisan jiru namni waan kana godhu waanuma fedhe wanqinuma fedhe wajjinuu namni waan kana hojjetaa ture OPDOdha. Ijoolleen Oromoo kaarikulamii wal fakkaattu qarqaraa haga qarqaraatitti ka Booranaa argite gaafa 91 namni afaaniin sadarkaa wal dhaga'uu hin dandeenye irra ga'ee ture beek. So hanqina fedhe haa qabaatu achi keessatti tokkummaan kunuu jalaa akka ititu. Namni saayikooloojikal meekaappii walitti dhiyaatu akka qabaatu. Gochuu keessatti wanni bu'uura buuse jira. Sanii ol garuu gaafa Lammaa fi Warqinaan hooggansa fudhatanirraa qabee wanni Lammaan kallattiin gubbaa irraa kenne milishoota 230 leenjise gaafasi. Kallattiin leenjisa waan sanii kennamee fi isin wabii nageenyaaf bilisummaa uummataati malee warra uummatatti roorrisuu miti. So qeerroon tuqinaa jedhu jara kanaan. Poolisiin Oromiyaa akkatu argite warra uummatatti roorrisutti sadarkaa itti tokkosee hin beekama jechuudha gara uummataa godhu. Wanni kuni odoo gubbaarraa mataarraa qajeelfamni hin kennamini wanni kun hin ta'u. Hin ta'u. OPDO'n odoo waan san indoorsin godhini keessattuu dhufaatii Lammaatii booda odoo wanni sun hin ta'ini milishaan uummata qe'ee keessa qabee ari'ee aniisisu san ajjeesus hin dhabamu. Gaafas booda garuu wanni silaa harka gadi dheereffatee haga gandaatitti caasaa diriirfatee abbaa fedhe dhaqee achii fuudhu suni hin dhaabate. So qabsoon qeerroon achiin booda godhu
argite kallattii tokkotti ta'e jechuudha. Qe'ee keessa poolisii ofirraa sodaachuun maal jechuun hin hafe jechuudha. Odeeffannoo walii kennuun maal jechuun hin hafe jechuudha. Warruma ala jiruufillee odeeffannoo tokko tokko namni baasaa ture OPDOma keessa warra jiru. Waan kana haaluun hin ta'u. Ammoo ka butamuu qabsoo Oromoo murni xiqqaan maafiyaan dhufe bute ka wanni harkaa butame OPDO harkaa is baay'isuu. Oromoo harkaa qofa miti. OPDOma wannoo ta'e harkaa huu butamee murni kaleessa security faa ta'ee maal godhee nama rukuchiisaa, nama tumsiisaa, nama hiisisaa ture fuudhee dhufee butee warra naatoo uummataa qabu kaan aree baasee kaan ammoo achumatti moggeesse. Sun akkamitti ta'ee maaliin hin jedhu booda laaluu hin dandeenya. Naanna'ee amma waan OPDOn godhe suni OPDOn homaa hin goone warri jedhu anatti namni yaadni isaa kabajamaa ta'e OPDOn qabsoo Oromoo keessatti qooda qaba. Qoonni sun xiqqaa miti jedhee nama naan. Galatoomi akkan si hubadhetti namni hundumtuu qooda mataasaa qaba. OPDOnis qooda mataasaa qaba. Amma warri achi booddana keessumatti of tuulummaa guddaadhaan dubbatan tokko tokko jiru. Hunduma isaayyuu nutu jalqabaa amma dhumaatti raawwate kan jedhu. Kaan immoo tasumayyuu qooda hin qabanii warra OPDO kan jedhutu jira. Gidduu kana jira qoonni OPDO jette yoon si hubadheera ta'e miti taa'ii. Dubbiin akkana laali OPDOn gaafa dura tolfamu Oromoodhaaf haa ta'uu jedhameen taane. Oromoon maal rakkate ammoo maal barbaada ka jedhu namni yaadee ijaaree hin jiru. TPLFin ofiif tolfate. Gaafa dura dhufu suni warra qabsaa irratti miidhaa geessisu gurguddaa qabu. Nama hiisise warra, kan nama ajjeesise warra, kan nama saamsise warra, kana namni haalu hin jiru. Garuu deemsa dheeraa dhufne kana keessatti qubee ka tolche isaanii miti abbaan biraa tolchee gaafa fide isa lafatti qabsiisuun isaanii incidentally itti yaadamee odoo hin ta'in incidentally wanni silaa yaaduma godhame sun oolee bulee ka isaan tolchin sun oolee bulee waan dhale qaba. Gara dhumaa kan ammoo OPDOn ofiifuu hooggansa gaafa jijjiirate irraa qabee lakkii jedhee ajaja didee jira. Ajaja diduun sun immoo qabsoo qe'ee keessaa OSNif aguuggii uwwisa kennee jira. Ka jedhu jechuudha. Akkas malee nu qofaa namni biraan jiru hin jedhu suni kijiba. Ammoo jarri homaa keessaan qaban jechuunis sirriin ta'u jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma gara siyaasa OPDOtii fi hundeeffama biltsiginnaattan si dabarsa. Achirrattan hirmaannaa keessi gaafadha taa'ee. Muuziqaa ce'umsaa booddee. Ayyee daawwattoota keenya deebineerraa waan nu daawwachaa jirtaniif galatooma. Amma waa'ee siyaasa OPDO booddee immoo ODP ta'ee achi immoo biltsiginnaatti jijjiirame itti seenna. Sila taa'ee yeroo waa'ee mana hidhaatii ba'uutii fi hiriyoonni dhufanii si gaafachuu yeroo kaaftu OPDOtti makamanii OPDO ergamtummaa TPLF jalaa baasuun murteessaa akka ta'ee fi dhimma Oromootiif akka inni ooluu danda'u gochuun gaariidha kan jedhu dhiyeessee kan ajaa'ibamanis turaniiru naan jettee turte suni gaa yaadadha. Booddee garuu itti seentee atiyyuu miseensa taate
hamma dubbi himaa taatee achirraa dabartee akkan sila seensarratti ibsee bakka garagaraatti ramadamtee paartii kanaaf akka hojjetaa turte hin beekama. Maaf itti seenuuf murteessite Taayyee? Baay'ee gaariidha. Yaa akkuma dura siin jedhe qabsoon keenya gaafas xiiqii fi aarii qaba. Ammoo gurmaa'ina hin qabu. Qabsoon ammoo milkaa'uu ka danda'u gurmaa'inaani. Han jedhu Mari'an. Nama 10 taanee waajjira of course bara 2009 akka Itoophiyaatitti kan milkeessaan faan illee kabbeen faan illee keessa jiru darajee garafaa tokkos jira. Nama 10 walitti maal haa goonu qabsoo kana qeerroon asiin akkana godhu jira. Gaheen keenya immoo maali? Maal goonu akkam goonu jennee mari'annee yaada OPDO haaseennu jedhan akkas. Maaliif seennaa mootummaa jiguu deemu maa baraarraa jedhan. Namni kaase jira. Gammadaa olaanaa nama jedhamu kaase kan wajjin turre innis. Mootummaa jiguu deemu maa baraarraa jennaani gaafii ijoon maali? Ka jedhu kaafne. Qabsooftee qabsaa'uu qofti galma miti. So qabsooftee aangoo ittiin gaafii uummataa deebiftuu qabachuu qabda. Aangoo ittiin haqi dhugoo. Aangoo ittiin bilisummaa fidduu fi bilisummaa tiksitu. Aangoo ittiin fayyadummaa diinagdee uummataa mirkaneessitu. Aangoon kun dhufuu qaba. Kun immoo akkanumaan bakkuma ta'etti dhufee sirratti hin kufu. Gurmooftee fudhachuu qabda. So gurmuu kana ka qabu OPDOdha amma. So OPDOn immoo hooggansa jijjiiratee jira. Adeemsi isaa garuu uummataati hoggaa arginu. Yoo pirezidaantii Lammaanfaan waan godhaa turan argaa turre. So sanirraa kaanee teenyee mari'annee jechuudha guyyaa guutuu mari'achaa oollee at the end of the day haaseen nunnee namni kurnan wajjumaan walii gala. Walii gallee yoo mootummaan kun kufes yoo mootummaan kun itti fufes akkaataan ittiin aangoon argamuu danda'u OPDO irra jennee walii gallee achiin seenuuf murteessinee so lammaa argachuudhaaf yaalii adda addaa gochaa turre. Yaalii dheeraa goonee jeeshan booda akka ta'etti fullaanee jechuudha. Erga lammaadhaan wal arginee lammaa wajjiin waan qabnu waayyaan itti himne booda innis yaada keenya erga indoorsi godhe booda bakka si wajjin deemnaa si wajjin hojjenna innee walii gallee achumaan itti deemne gaafas hin seenne nuyi aluma teenyee hojii itti fufne bara 2009 akka Itoophiyaatitti bara guutuu alumarraa qabsoo gochaa OPDO deeggaraa yaada OPDO deeggaru gochaa yaada immoo akkan duratti siin jedhe qabsoo keenya haan alaatiifan keessaa akkaataa inni itti walitti hidhamuu danda'u irratti quunnamtii qabnuunis karaa keessaa fi alarrattis baanee miidiyaadhaan hojjechaa torban lamaan immoo xiqqaate akka taanki guruppii wayititti yaada waan haala xiinxallee maalti itti aana waan jedhu irratti walii wajjin haasa'aa halkan fa'aa otoo rafin gaafa bullu jira wajjin ilillii kana fooqii kurnaffaarra guyyaa baay'ee achi bullee jirra. Fatiyaan takka jirti milkeessaan jira namni gara nama 5 jechuudha. Namni 5 karaatti nu bira harca'e dhuma deemnu yeroo milkaa'uu dhabnaan karaatti nu bira harca'ee hafee nu ijjee 5 guutuu dhamaaneet karaa Fatiyaatiin pirezidaantii Lammaa argannee achii booda Lammaadhaan gaafa wal argannee hamileesiin argannee halkanii guyyaa waayyaan keessas ifattis hojjechaa akkasitti seennee jechuudha. Erga Lammaa argattanii OPDO taatan jechuudha taayi.
jechuun duraanin taane inni alatti murteessine Tol. aga lammaadhaan wal argine yaada isaa argine yaada keenya indoorsi goonaan achumaan OPDO ta'an. Baay'ee Gaafas gaarii. waraqatan fudhanne yaadan taane malee waraqatan fudhanne waraqata ka fudhanne onkololeessa bara 2010 gaafa muudama nuu kennan san. Baay'ee gaarii. Egaa ati adeemsi ati qabdu muuxannoon ati qabdu isa dura OPDO dha wajjiniin miti yookaan immoo paartii OPDO fakkaatu wajjiniin miti. Muuxannoon kee hamma sanayyuu adda bilisummaa Oromootii wajjinii achii mana hidhaa seente. Hamma sanas immoo yuunivarsiitii seentee seera baratteetu baate. Akkaataa itti OPDO'n uumame immoo hubannaa gadi fagaataadha qabda. Hin beektaa jechuudha. Akka inni kaayyoo Oromootiif hin uumamne hin beekta. Garuu amma waan tokko natti himteetta. Ijaaramaan isadha. Waa kan harkaa qabu isadha. Aangoo inni sila jette uummata aangoodhaan qaqqabsiisuuf kan jedhuttan fudhadha. Aangoodhaan nu qaqqabsiisuuf kan danda'u humna ijaaramaa biyya keessa jiru kanadha. Kan jedhu sirkaa fudhadheera. Haa ta'uutii garuu dugda duubeensaa maal akka ta'e gadi fageenyaan beektaa siin jechuu kooti siyaasa biyya sanaas hamma ta'e hin beektaa waa'ee seera biyya sanaas hin beektaa mana hidhaa isaa lixxee argiteetta wanta baay'ee waan biyya sana jiru beekta. Wanti si gaafachuu barbaade seenuuf dhiisuudhaan alatti OPDO seenuuf dhiisuun alatti akka jaarmiyaatti mul'ata isaas gaafa laaltu ijaarsa isaas gaafa laaltu sagantaa siyaasaa isaas gaafa laaltu gam tokkoon isa naa kaa'iiti gam kan biraadhaan immoo hawwii bilisummaa Oromoon qabu gaafa ilaaltu rakkoo walxaxaa seenaa biyya sanaas immoo gaafa ilaaltu OPDO'dhaaf akka jaarmiyaatti gamaagamni ati qabdu maayinni taayye isa yeroo sanaa si gaafadha sammaa miti isa butame waa'ee butamuus miti gamaagamuma ati OPDO'dhaaf akka jaarmiyaa siyaasaatti qabdu maayinni isa waa'ee ergamtummaa maal maalii miti garuu sagantaa siyaasaa isaa akkaataa inni itti uumame ijaarsa isaa bira geessees ilaaltee itti seenuufis murteessitee kana gam tokkoon naa qabadhuuti gama kan biraadhaan immoo rakkoo biyya sana keessa jiru rakkoo biyya Itoophiyaadhaa hin beektaa amma ta'e hawwii bilisummaa uummata keenyaa immoo beekta. Kana keessatti gaafa OPDO ilaaltu miijanarra keessee ilaaltu yeroo sanatti jechuu kooti gamaagamni kee maal ture waa'ee OPDO? Argitee dhugaadhaan walitti haasa'uun gaarii. Ani akkan siin jedhe hidhannoodhaan loluudhaa fi bara 1996 nama 42 gurmeesseen gaara ba'e. Wanni dhaqnee achitti arginee akka nuyi fagoodhaa yaadne san hin turre. Adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo waggaadhaan yaa zirzirii keessa isaa baay'een barbaachisu. Barbaachisu. Akka eegne san hin taane hundi sun. Ka bakka biraatis hin laalta amma yaa gurmuwaa adda addaa jira. Wanni ati ittiin quufne baay'ee jira. Kaanis gaafa laaltu jechuudha. Personally wanni fundamental shift mataa kiyya keessatti fide maalinni bara 2003 akka Itoophiyaatitti yeroo jijjiiramaa fi maal jedhamee abaa'oo keessatti rakkoon dhalate sanii hidhamaan Oromoo kun wal lole. Zuwaayitti wal lole. Mana hidhaatti jechuudha. Mana hidhaa keessa wal lole. Wal lolee maal godhee bakka sadiitti wal qoodu. Abaa'oon takka warra abaluuti, abaa'oon takka immoo warra abaluuti. Nummoo warra abaluu maal achi keessa goonaa ka jedhu yaa maqaan hin bareedu waan akkasii yoo jette jechuudha. So amma wayyaanee teechisanii wayyaanee irratti wal himatan. Waan akka malee fokkisu jechuudha. Amma
namichi OPDO tokko immoo jira Musinaadhaan jedhama. Himannaa mana keessaa kanatti warri kuni warri kalee waliin duuneedhee manaa bahee akkanatti waan akkanaa wal godhuun isaanii baay'een salfadhee. Ammoo wanni isaan godhan kun isaan laallata malee Oromoo bakka hin bu'uudha. Because wanni waan nama tuffachiisaati. So discipline irra wayyinnaa wanni kun hin jedhu tokko achitti laalee. Hanqinuma yaadaa, hanqinuma kaayoo maal fedhee hoo qabaate. Tokko kan. Lammaffaa immoo dubbii ofitti ilaaluun barbaadan always. Amma namni afaan keenya hin beekne namni kiiloomeetira fagoo nurraa jiru nama keenya dhufee manaa malammalate gaafa hin ergatu nu maal taaneen nama keenya kafirooma itti qabnu kan afaan isaa beeknu maal taaneti keenya godhachuu dadhabne han jedhu kan ammoo nan gaafadhan always jabina warraati moo laafina keenya moo maali namni mana kee dhufee mana keeti ilma kee intala kee yoo si jalaa fudhate yaadaan argite wanni gochaa turre suni abaarsi suni abaarsi amma akkasumatti asiifachi moggaastee abaartu kun warraaf fayyada malee nuufumaan godhu warraaf fayyada malee nuufumaan godhu waan kana yuunivarsiitii keessatti illee kaasattu odoo yuunivarsiitii yuun bahin haa ta'u naanna'ee wanni kuni maaliif jara kana harkaan fuune gurumaa inni jira kaayoo isaa immoo itti wayyeessina egaa harkaa fuunee hooggansa itti tolchine achi jalatti yaada isaa disipiliinii isaa dhawaata tolchaa itti deemna kan hin taane immoo keessaa baasaa deemna wanni jalqaba irraa qabu sirriidha oduun ta'in warri kunuu waanuma isaaniin fakkaanne urufumaa fudhatanii anuufii godhatanii maaliif immoo keenya kana sirumaa isaan gaafas waan bibittinnaa waraana dargii keessaa fuudhanii ijaaratanii immoo waan ijaarame kan akkuma ijaaramettu maa irraan fuune waan jedhu ka ture jechuudha gama tokkoon xiiqidha gama tokkoon immoo I think akka tarsiimootittis akkanatti ilaalamuun hin danda'ama waan jedhu irraa kaaneet mari'annee goone baay'ee namni amma tiimiin gaafas wajjin dhufne kun kaayoo isaatis ilaallee ishuun guddaan humni kuni humna so warra ittiin nu rukutu kana harkaa fuunee gara keenya yoo naannessine jarri waan qabatee nu rukutu iyyuu hin qabu so achii booda immoo waan biraa hin tolfannaa ka jedhu ture jechuufi. Galatoomi taa'ee yoo hamma fedhe meelataa ta'ee tolchinee qabsoo Oromootiif akka ta'u gochuu hin dandeenya kan jedhudha jechuudha. Baay'ee gaarii gara fuulduraatti tarkaanfanna. OPDO erga seenteetii baay'ee ituu ati hin turin lammaafaan aangoo qabachuutti milkaa'anii naannoo irratti milkaa'anii turan waan ta'eef waggaa 2 keessatti immoo waajjira raawwachiiftummaa sadarkaa olaanaa kan ta'e waajjira muummicha ministeeraa erga ga'anii booddee nama ofii ergachiin ga'anii booddee OPDO gara ODP'tti jijjiiruutu dhalate. Egaa OPDO yeroo seenteeti maal akka inni ta'e hamma tokko natti himteetta kaayyoo maalii galmaan ga'uudhaafi kan gara ODP'tti jijjiirtan amma gaa keessa turte waan ta'eef isin jedhees gaafadha. Maal achiif gochuudhaafi OPDO kana gara ODP'tti akka inni ce'u kan taasifame haala yeroo sanaarraan si gaafadha. Maal raawwachiisuudhaaf kan kun ta'eef maal yaadattameesa? Tokkoffaa waanan duratti sii kaase laal. OPDO'n kun akka inni itti dhalate rakkina qaba. Rakkina fedhee haa qabaatu garuu nama keenyan gurmaa'ee jira.
waan kana achi fuunee sirreessuu siin dandeenya ka jedhu yaadni ture jira nu bira. Wanni lammaafaa wajjin haasofnes kana. Rakkina baay'ee dhaaba kana keessa jira. Gaafa dubbiin kun akkaataa godhatee hin haaressinaa ka jedhu ture jira. So gaafii Oromoon gama siyaasatiin qabu dimokiraasii qabatamaa qe'ee isaa keessattis akka biyyaatittis immoo akka dhaabbata isaatitti akka inni hirmaachuu danda'u fi humna haaraa fuunee gurmaa'ina isaa tolchinee yaada mo'ataa jedhamu wanni barreeffame kaayoo san irratti wanni barreessinee lafa goone rakkina hin qabu waanuma bareeda barraa'e. Wanni haqa mirkaneessuu achi jira, wanni olaantummaa seeraa achi keessa jira, wanni bilisummaadhaan wal qabatu jira, wanni dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuu achi jira, wanni fayyadamummaa diinagdee uummata kanaa akka dhaabbata isaatitti akka qabeenya isaatitti mirkaneessuu achi keessa jira. Miidhama isarra ga'ellee akkaataa inni duubatti deebi'ee itti sirrachuu danda'u achi jira. Wanni gaafii lafoota adda addaa jajallinaan fudhatame wajjin wal qabatee jiru jira. So gaafa waan kana goonu haasofneetuma kana goone ammoo maqaan OPDO jedhamu kuni fokkina wajjin waan fokkuu wajjin yeroo dheeraa wal qabatee ture. Abaarsa adda addaa irra gaggeeffamaa ture. So maqaan kun riibiraandi ta'uutu irra jira. Maqaa kanaan nama deebinee mobilaayiz gochuu humna haaraa garana fiduun hin ta'u. So maqaan haaromuu qaba. Ka jedhus turee jira. Kanarraa kaaneet ODP OPDO irraa haaressinee akkasitti yaanni gubbaarraan jiru kana ture jechuudha. Sana immoo namni baay'een namni ala jirus namni keessa jirus baay'ee jaalate gaafa maqaan kun dhufu alaabaa isaallee asxaa isaa jechuudha waan duraan ture san dhiifamee asxaan abbaa gadaa itti tolfamee dhaadannoon isaallee yaada mo'ataa jedhamee waan akkanaa kanaan dhufee suni gaarumatti tolfame jennee amannee goone gaafas jechuufi. Baay'ee gaarii. Isuma yeroo siirraan si gaafadhaan isa hubannaa dubbeerraan dhufe ittaaneen si gaafadha. Achuman si tursa ammayyuu yeroodhuma sana keessa jechuudha. Yaadannoodhuma yeroo sanaan si gaafadha. Sagantaa siyaasaa jijjiirameera moo akkuma sanatti ijaarsi yoo koree giddu galeessaa koree hojii raawwachiiftuu maal kan jedhamu namumatu jijjiirame moo caasaan itti jijjiirameera? Sagantaan siyaasaa hoo jijjiiramee ture? Sagantaan siyaasaa haaromee jira. Wanni gaafa sanii dimokiraasii warraaqsaa waan giddugaleessummaa dimokiraasii waan akkanaa ka jedhu waan gaafa adda waa'ee hidhaa ture suni achi keessaa akka bahu godhamee jira. Sagantaan oo dubbiftu hoomtutti nafu. Sagantaan siyaasaa jira. Sagantaan diinagdee jira. Waan warraaqsa diinagdee jedhamu tokkos jalqabnee turre yoo yaadatte hedduutti. Wanni hawaasummaa barnootaan wal qabatu kuni waanuma bareeda barreessinee achii qabnaa. Sagantaa dhimma alaatii wajjin kan wal qabatus hariiroo ollaa wajjin qabachuu qabnus wanni sagantaadhaan wal qabatee bareechine bareedeetuma barraa'e sagantaan ODP amma nuu galutti jechuufi sanirra wanni bareedu jiraachuu hin danda'a. Ka tolchanu miti. Garuu immoo wanni suni gaafa laallu gaafa dubbifnu disipiliiniin isaatis rakkoodha jennee ilaalle. Wanni koree giddugaleessatii fi koree hojii raawwachiiftuudhaan wal qabatu gaafasuma quuqamni uumamee jira. Jechuun gaafuma amma waan kana goonu jechuudha. Maaltu turee namni gahumsa koree hojii raawwachiiftuu fi hin qabne koree hojii raawwachiiftuu akka ta'u godhamee jira.
ka duraan takkaa koree giddu galeessatu ta'ee hin beekne fakkeenyaaf Addisuu fi Shimallis koree giddu galeessaa ta'anii hin beekanii takkittumaan koree giddu galeessaas gaafasuma ta'anii gaafasuma immoo koree hojii raawwachiiftuu ta'an. Ijoollee kana haga isaan yaadan hin beekna walii wajjin wal arginee jirra. Suni rakkina akka ta'e argineera tokko. Lammaffaa akkaataan namni koree hojii raawwachiiftuutti itti filame argite namni Islaamaa nam tokkichi keessa hin turre gaafa inni kun ta'u. Ammoo diyaaversitiin Oromiyaa keessa jiru eegamumatti irra jira. Gaafa jechuun gahumsi laallamuu qaba. Ijoon dubbii gahumsa. Ammoo namni gahumsa qabu namni akka Umar Hussein fa'aa qarqaratti hafee hoggaamma namni akka Addisuu akka Shimallis fa'aa katakkaa kanaan dura muuxannoo hojii akkasii hin qabne koree hojii raawwachiiftuu gaafa dhufu kun rakkina akka ta'e arginee namoota gaafa sanii alamuudha waajjira paartii an hoogganaa ture parsanaalii itti meera maal inni wanni akkanaa tokkoffaa maaliif gahumsaan hin ta'inii lammaffaa immoo maal inni namni maal jedha gaafa akkanatti namni wal fakkaatu qofti achi guutee namni kaan immoo keessaa of dhabu kuni maal jechuudha ergaan isaa hin tolaayii ka jedhu gaafadhee ture yaa milkeessa wajjinis waan akkanaa kaafnee jirra haa ta'u dhawaata keessa kaan baasanii kaan buusuu waan danda'amuuf aangoon ka koree giddu galeessaa waan ta'eef ittuma deemameen sirra ta'inne ittuma itti deemne malee jallinni bakka san akka ture arginee jirra jechuudha. Baay'ee gaarii ammas achuman si tursa. Hooggansi gaa yeroo sana jijjiirameera amma ittaaneessi gaafadha waa'ee jijjiiraa hooggansaa Lammaan Abiyyiif dhiisee deemu sana. Amma gaa Lammaan pirezidentummaa dhumarra jira yeroo sana Abiyyi garuu hoogganaa OPDO ta'eera muummicha ministiraas ta'eera. Yeroo namni recruited ta'ee koree hojii raawwachiiftuu keessa galu yeroo koree giddugaleessaa keessa galfamu hirmaannaan jara kana lamaanii akkamittiin ibsama ati maal taajjabde isuma yeroo sanaan si gaafadha. Honestly waan kana namni dhiyeenyaan jala bu'aa ture milkeessaadha. Anamma gaafas waajjira abbaa alangaa federaalaan ture. Ganaa ji'a lamaa wajjin guunne beeki ji'uma lama achi ture. Gaafa deemsa yaa'ii OPDO kan gara ODP'tti ceesisee kana. Maaltu ta'ee maalti hin ta'inii ani qarqaruma jira hin beeku. Badaa hubannaan qabu. Badaa hubannaan qabu. Wanni hin beeku garuu maalinni namni gaafa sanii waan kana tolchee namni gaafa san waan kana tolchee Adaanachii fi Addisuudha waajjira paartii turanii. Addisuun ijaarsa baadiyyaarra ture. Addisuu I think akkasuma ijaarsa baadiyyaarra ture. Adaanachii waajjira sana hooggantii. Namoonni biraas Kaffiyaaluu Ayyaanaa fa'aatu achi jira. Lammaan waan kana waan quba qabu se'u. Waanuma jara kennee itti dhiisanitti fakkaata. Garuu ani hin beeku. Parsanaalii ofii kiyya. Maaltu ta'e wanni ani achitti beeku garuu maalinni eenyutu filamaa eenyuun filamuu ka jedhu dura alatti dhumee akka seene nan beeku. Odeeffannoon boodarra argadheerraa jechuudha. So namni liistii san keessa hin jirre yoo eerame namni harka baasee mormii irra kaasu inni hattuudhaa inni akkanaa jedhamee akka rukutamee keessaa bu'u hangodhu qopheeffamee namni milikinni itti kennamee duubarraa harka baasee milikinni sun laalamee eeruun akkasitti kennamaa dimokiraatawaa fakkeeffamaa akka akkasitti godhame nan beeku.
waan san immoo ka tolche Oromoo Wajjira paartiiti. Kan harka kennu Abiyyi lammaan kan waan quba qabu se'u. Milkeessan odoo lammaan eeruu baate waan eeramu natti hin fakkaanne. Akkas. Baay'ee gaarii. Amma immoo hubannaa keessa duubarraan dhufeen si gaafadha. Amma gaa abdii OPDO irraa qabaattee itti seentee gama kee kan dhuunfaa kan gurmuudhaan qabaataa turtan natti himteetta. Abdii maaliitiin OPDO irraa gara ODP'tti akka ce'umsee akka taasifamu akka godhames natti himteetta. Itti dhiyeenyaan hamma beektu. Ergasii garuu turtee gaafa hubattu. Ariitiidhaan OPDO irraa gara ODP'tti wanti godhame hubannaan kee isa amma jette irraa addamoo isuma kanadha. Booddee irra kan ati hubatteen jedha. Waan hubadde qabu. Duubatti deebitee gaafa waa laaltu rakkina amma jirurraa kaatee waan gaafas godhame suni maaliifi jettee gaafa laaltu wayii sitti argisiisa. Waa lama natti argisiisa wanni kun. Tokkoffaa OPDO'n rakkina qabu hunda wajjinuu aadaa jaarmiyaa tolfatee ture. Akkaataa itti wal qeequu qabaa, akkaataa itti wal shuumuu qabaa, akkaataa itti wal buusuu qaba. So aadaa kana jeequun barbaachisaa ture. Aadaa dhaabbataa san jeequun barbaachisaa ture. Odoo jechuun hoo san jeequu baattee burjaajessuu hin dandeessu. So ODP wanni jedhamu kanaaf dhufee achii booda maaltu dhalatee jaarmiyaa san keessatti OPDO dullattii wanna jedhamuu fi humna haaraa wanna jedhamu dhufee jechuudha. So achuma keessatti tokkummaa dhabe namni. Warra muuxannoo qabu kana warra waa silaa namatti himuu danda'u. Namni ani haaraa jedhe kun tuffatee dhiise. Inumaa hin balaaleffate. Maqaa haaraa jedhamu maqaa ODP jedhamu kanaan wanni kun dhufe tokko. So tokkummaan keessoo jaarmaa sanii hin jijjiirame. Hin diigame jechuudha. Wanni nuun jedhame maali? Kaayoon nu qabnu ODP'n gaafa dhufu riibiraandi ta'ee kaayoon isaatis haaromee akka Oromoo tolutti of course biyya kanaafis humna uummata guddaa keessaa bahu waan ta'eef dimokiraasii biyya kana keessatti dhugoomsuu akka danda'utti sirna jabaa biyya kana keessatti ijaaruu akka danda'utti akkasitti dhufuu qaba jennee waan yaanneef wanni yaanne san. Wanni immoo duubatti deebinee gaafa laallu maalinni bu'uura isaa diiganii achuma keessatti kaaniin haaraa jechaa kaaniin dullattii jechaa akka namni tokko hin taane gochuudhaaf wanni achi keessatti tolfamee turee jira. Lammaffaan ammoo maalinni wanni aayidentitiidhaan wal qabatu jira. Bilisiginnaa ijaaruu fi deemtaa. So identity duraan jiru sun all of a sudden fuutee identity biraa itti gochuun hin ulfaata jechuudha. Kanaaf dura waan Oromoo maqaa dhahatu goote inni tiraanzishiniidha. Odoommoo innuu achirratti identity biraan horatiin achi fuutee bilisiginnaa galchuudhaaf hin salphata. Kanaaf akkasitti herreegaan godhamee natti fakkaata jechuudha booda yoo laalu. Galatoom taayee gaaffii xumuraa tokko si gaafadheetanii xiqqoo see dugda duubatti deebinee waa'ee jijjiirraa hooggansa OPDO hamma tokko si gaafadha. Wantin si gaafadhu yeroo kana keessa yeroo Oromoo Protestiitiis kaasee yeroo itti lammaafaan dhufanii aangoo qabatanii kaasee vokaabulariin OPDO iyyuu
hin jijjiirame miidiyaan isaa hundumtuu wanti inni dubbatu hin jijjiirame waa'ee gaaffii Oromoo dubbatu waa'ee gaaffii afaanii Finfinnee waan Oromoon harkaa qabu hunda dubbatu ture akka atuu yaadattu kan isiniinis namoota Oromoodhaaf dhimman hamma ta'e hawwates kanuma natti fakkaata. Garuu yeroo sana keessa yeroo 2018 Abiyyi dhufee muummicha ministeeraa ta'uu dubbii inni dubbachuutti ka'ee isa dura haasa'amurraa baay'ee fagaatee adeemeera. Fakkeenyaaf sabboontummaa Oromoo ifaan ifatti himachuun tureera, hadheessuun tureera. Seenaa biyya sanaa keessatti wanta xuraa'aa ta'e kaasanii akka fakkeenya gaariitti himachuutu dhufee kuni gam tokkoon jira siin jechuu kooti waan isinis dhageessan waan ta'eef yeroo sana achi amma tokko si gaafachuuf gaaffii tokko si gaafachuuf jedheetan. Gama biraadhaan immoo dhimmi nageenya Oromiyaa keessaa yeroo sana furmaata waaraa hin arganne waa'een ABO'tiif waa'een WBOyyuu furmaata waaraa tokko hin arganne. Wantoonni kun gamasii gamana keessanii gaafa ilaaltan nama kan biraatuun gaafadhee kana hin gaafadhu ture. Sitaanaan kana gaafadha sababiin isaa qabsoo Oromootii wajjiniin firummaa ati qabdurraa ABO keessa turteetta adeemsi kee baay'ee dheeraa dhagatee ati Oromoodhaa wajjiniin baafte waan ta'eef isin yaaddessu ture wanti kun gaafa waa'een Oromiyaa akka kanattiin taa'ee masaraa keessaa immoo afaanni akkasii kun afaanni Oromoo qabsoo Oromoo xiqqeessu qabsoo Oromoo ofirraa dhiibu kun gaafa dubbatamu isin yaaddessinee taa'e. Agartee gaafa jijjiiramni kun dhufuudhaaf afaan irra gahu sanadii tokko qopheessaa turre. Nama 5 taanee qopheessaa turre sanadii kana. Qabsoo Oromoo akkamitti qarqararraa giddugaleessa finnaa ka jedhu ture sanadiin kun. Keessattuu dargaggeessa naareeshinii haaraa of course riinaareet goone waan hin jirre fiduu odoon ta'in gahee Oromoon ijaarsa biyya kanaa keessatti qabus laallee miidhaa inni achi keessatti miidhames laallee waan kana waliin qabne akkamitti qarqararraa gara giddugaleessaatti finnaa ka jedhu sanadii qopheessinee turre. Sanadii kana booda nurraa hataniiti Addisuuf Shimallis nutu qopheesse jedhanii lammaa dhiyeeffatan. Dookumentii isin qopheessitan ofii fudhatanii kan keenya jedhanii sobanii. Hayyee. Akkas godhan nama 5 taanee qopheessinee anaa Milkeessaadhaa Kabbadeedhaa Haayiluu fi Darajjee Garafaati kan qopheessine. Jaraaf eenyu kenne Addisuu fa'iif? Jechuun wal keessa daddabarsinaa mitiire sanadii an qopheessisiise mootummaa Tamasgeenan jedhamu waajjira dargaggoo fi ispoortii hoggana gaafasi achumarraan argatan isaan nu talii kennu. Isa booda achii fuudhanii ari'anii lafatti balleessanii gurbicha akka godhanii hin beekan. Mootummaa Tamasgeenan jedhamu. So amma sabboonummaan Oromoo barbaachisaadha. Haa ta'u immoo gaafa dhimma siyaasaa jiddu galeessatti dhuftu waan sabaaf sablammiidhaan wajjin deemu waan hundaafuu tolu naareeshiniin keetiis bifa saniin qajeeluudha qaba. Of course wanni nuyi qabsa'uu fi qabnus waan nuu malu yoo arganne hiree nama biraa miidhuun qabnu. Namni biraatis trust nu godhuu qaba. Ka jedhu turee jira. So achi hedduutti waan ammatti kaaftu kuni sabboonummaan Oromoo iyyuu hin xinneesse. Ogaa jedhamu argitee amma nama kiyya jettee amantu. Nama kiyya jettee amantu Oromoon kanarra guddaadha. Ani abbaa Afrikaatiyyuu, ani abbaa Itoophiyaatiyyuu jedhee odoo yaade irraa bareeda. Ganaa waanuma ofii qofaa achumatti haasa'uu irra hin jiru. Ol guddachuudha qaba.
ka ofii irraanfachuu qaba odoon ta'ini kan nama biraatu ajandaan kiyya jechuu qaba. Karaa sanitti hiikne jechuudha. Hiikoo hoggaatti kennu. Malee jibba qabsoo Oromootirraa nutti hin fakkaanne. Ammoo nama kanarraa nu amantii qabna. Gaafas. Amantii eessaa fuunee isan beekne fakkeenyaaf. Aga bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti wajjin taa'ee isan dubbifna. Garuu lammaadhaan guyyaa lammaffaa wal agarru kan namoonni amma siin jedhu kun wajjin lammaa arganne kun hundumtuu lammaa amma qabsoo viidiyoo kana keessatti namni fuuldura mul'achuu jiru isin lamaanii. Isin lamaan gidduutti wal diddaa wayii yoo dhalatee burjaajii guddaa keessa gallaan jedheen. Bara 2009 baay'ee jijjiiramni odoon dhufin fagoo. Lammaadhaan pirezidaantii lammaa teechisee akkanatti milkeessaan jira. Nama baay'ee jira nama 5 taaneeti ana wajjin kana waan kanaasuuf. Ayi sirriitti wal beekna. Naaf isa hedduutti rakkoon hin ka'u. Isa jechuun ana jechuudha nuun jedhe lammaan. So nu lammaa beekna lammaan isa beekaa. So egaa lammaan amanee inneet lammaa irraa kaanee amannee jechuudha. Takka argee hin beeku nama kana. Ammoo gaafan jalqaba argee gaafan jalqaba fuulaa fuulatti taa'ee wajjin haasa'ee argee gaafa sun hubadhe immoo. Wal argee keessan naa tursiiti isa nan tura. Innaa wanni as duubatti akka rakkinaatitti amma ofittuu kanan ilaalu. Maali? Argitee mirqaanni miirri kriitikaalii yaaduu si dhoowwa beek. Miirri gaafa san ture. Amma haasaa gaafa dura aangoo qabatu haasa'e Abiyyi wanna baay'ee achi keessa jira. Olaantummaan seera jira. Hannarratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhee. Argite? Nagaan dhufuu qaba jedhee. Biyya sanitti. Fayyadamummaan walqixxaa dhufuu qaba jedhee. Haqi jiraachuu qaba jedhee. Bilisummaan namni argite wanni silaa ilmi namaa hin jaalataa. Vaaliyuu gurguddaa jedhame hunduu ka'ee jira. Kabiraa itti dhiisii mormituu wanni jedhanii obboleewwan yaada addaa qabani malee diina miti. Amma namni ati kiyyeettu hoggaa inni akkanatti haasa'u. Inuma sitti tolaa miti ree? Garuu maalinni wanni haasa'ame sun hunduu boodarra gaafa laallu kijiba. Ijoon dubbii maalisiin? Akkam fuuldura keessan dhaabbadhu hoggaa 70 beekaa jedhee haadha tiyya natti hime. Waan san haadha jaalata inni bira dabarre malee dubbiin sun maal jechuu akka ta'e nu hin galle. Dubbiin sun maal jechuudha? Namuu lataan irraa hin qabu qabsoon isin jettan homaa gatii hin qabu ana waaqan namuu dee. Beekoota egaa ganamuma itti himame. Sirni ani gaggeessuuf deemu immoo sirna mootiiti jedhe egaa waaqi si muude maal gootaree gaafatamummaa wayiitu hin qabu waan ofii feete goota jechuudha. Accountability namuutu hin qabu. Wanni sun critical ture ilaaluu hin dandeenya gaafa sannu. Naanna'ee wanni abaa'oo fa'aa wajjin rakkoon nageenyaa turee jira. Akkasiin jedhe immoo gaafa qabsoo san keessa turre. Rakkina achi keessatti argin irraa kaanee gaafii nama gaafatamu waan tokko tokko laaltu akka deemuu qabutti akka ijaaramuu qabutti wanni sun waan hin ta'inii fi xiqqoosi akka gaariitti subachaan ture wanni gama saniin deemaa ture. Waanuma deebi'eetuma waanuma sakaaluu wayii nutti fakkaachaa ture. Garanaan ammoo warri humna qabu jira. Warri security qabu jira, warri diinagdee qabu jira, warri international connection qabu jira. Wanni kun immoo faallaa waan nu yoofaa jirru kan addeemu.
TPLF jechuudha. So haala akkanaa kana keessatti waanuma san jabeessuu malee gamaa gamana jallachuuni nama bishaan keessa odoo jiru argitee achi keessatti wannoo jijjiirrachuuti farda waan ta'e jijjiirrachuuti bakka itti jijjiirrachuu hin qabnetti dhaabbatee jijjiirrachuu hin dandeechuu sadarkaa jedhu akkasitti yaadaa turre malee waan san negeetiivili hubachaan turre jechuufi. Taayee galatoomii amma gara jijjiirraa hooggansaa OPDO irratti taasifameettiin achi si deebita xinnoosee waa'ee sanaan si gaafadhaa muuziqaa ce'umsaa booddee. Thank you.